warroonni projectii airdrop seed airdrop hojjechaa jirtan egaa wanta beekuu qabdanii fi wanta haarawaa fidanii jiranii egaa akkuma masarata argattan ultra boost ka jedhu wanta haarawaa fidanii jiranii egaa wanti kun maal irratti hundaa'e kan jedhu tokko tokkoon viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Ultra boost jechuun maal jechuudha? Ultra boost kana keessatti maaltu keessatti adeemsifamaa jira maaltu ta'a kan jedhu tokko tokkoon ni ilaalla viidiyoo kana keessatti. Egaa ultra boosting kana keessatti wantoota baay'eetu jira. Staarii adda addaa kafaluudhaan karaa ittiin speediidhaan speedii lamaan speedii sadiin speedii shanii fi kan kana fakkaataniin salphamatti jechuudha dhaggeeffatan koo seed airdrop yeroo hojjettan akka kileem isiniif godhu gochuu dandeessanii. Egaa seed airdrop irratti baay'een keessan akkuma beektan coin baay'ee wal sassabachuun hin danda'amu. Egaa taaskiiwwan achi keessatti illee argaman muraasa. So seed airdrop kana keessatti akkaataa ittiin marsaa sadiin akkanumallee marsaa shaniin akkaataa ittiin akka kileem isiniif godhu coin akkaataa ittiin wal sassaabachuu akka dandeessan akkaataa ittiin gochuu dandeessan ni ilaalla jechuudha viidiyoo kana keessatti gabaabinumatti waa'ee seed airdrop as keessatti ni ilaalla. Egaa kana dura viidiyoo isiniif hojjedhe irratti seed airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan viidiyoo guutuu isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii har'a wanta haarawaa kana qofa viidiyoo gabaabduu tana keessatti isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa wantoonni haarofni airdropidhaan wal qabate hunda argachuu yoo barbaadan channel kan kon telegrama isa kana userii kanatti fayyadamaati @sofumar media jedhaati search godhaa yookaan immoo link isaa description jala isiniif kaa'ee bakkuma viidiyoo kanatti daawwattan achirraa argachuu dandeessan. Egaa gabaabinumatti seed airdrop warroonni hojjechaa jirtan akkaataa ittiin coin isiniif kennu dabalataan speedii sadiin speedii shaniin ittiin dabaluu dandeessan staarii adda addaa kafaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa asuma irratti dhaggeeffatan koo warroonni staarii bitachuu barbaadan akkasumallee gurgurachuu barbaadan dabalataan hamster combat x empire dogs cats akkanumallee toon coinii fi kan kana fakkaatan toonillee warroonni bitachuus barbaadan warroonni gurgurachuus barbaadan jechuudha. Salphamatti karaa userii kanaatiin na dubbisuu dandeessan salphamatti gatii gabaabaa ta'een isiniif qopheessee jira jechuudha. Dhaggeeffatan koo narraa fayyadamuu dandeessanii staarii eessa argadha akkami toonii eessa bitadha jettanii yaadda'uun hin jiru. So asirratti na haasofsiisuu dandeessan. Egaa nageenya isin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofumar App bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa viidiyoo gabaabduu kanaan waa'ee seed airdrop karaa ittiin coinii dabalataa ittiin argachuu dandeessan ni ilaalla. Na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan yoo keessan dhaqqabadha. Gara warrootichaatti. Egaa seed airdrop keessa yeroo seentan community isaanii channel isaanii kan telegrama keessa yeroo seentan ultra boost jedhanii fidanii jiranii. Egaa wanti kunis marsaa sadiin yookaan immoo baay'isuu sadiin maayin gochuudhaaf speediidhaan maayin gochuudhaaf coinii kan isin gargaarudha. Egaa gara airdropitti yeroo seentan egaa akkuma masarata argattan seed airdrop keessa yeroo seennu akkuma masarata argattan bakki itti kileem itti gootan jira. Egaa kileem bakki itti gootan kun ni jira jechuudha. Kileem bakki itti gootan kana marsaa shaniin yookaan immoo marsaa sadiin akka isiniif daddafee kileem tookini walitti isiniif sassaabu gochuu jechuudha. Akkuma masarata argattan asirra laakkaa jira. Isa kana marsaa sadiin yookaan immoo marsaa shaniin akka kileem isiniif godhu gochuudha jechuudha. So kanas gochuudhaaf bakka mallattoon staarii itti argamtutti argama. Mallattoo staarii akka asirratti argattan kanarratti kileem gootan salphamatti jechuudha. Egaa wanti haarofni dhufe isa kanadha. Special items jedhama. Egaa as keessa yeroo seentan wantoota sadiitu argama. Akkuma masarata argattan fast speed kan jedhamu jira. Inni kun guyyaa torbaaf kan turudha. Expired ta'e jechuudha. Guyyaa torbaan booda wanta kana deebitanii argachuu dandeessan. Yeroo qabdan kana keessatti jechuudha. Asirratti isa kana staarii 50 ni kafaltanii ergasii immoo marsaa sadiin kileem akka isiniif gochuu dandeessan jechuudha. Egaa baay'een keessan seed airdrop keessatti coin wal sassabachuudhaaf yeroo baay'ee namarraa fudhata. Sababni isaas wanti inni namaaf kennu seed takka lama akkas duwwaa tuqaa shan akkas isiniif kenna jechuudha. Akka airdrop kamii miliyeenaan yookaan immoo kumaatamaan namaaf hin kennu. So kanas asirra dhuftanii staarii 50 kana kafaltanii ergasii immoo marsaa sadiin akka isiniif coin keessan kileem isiniif gochuu dandeessan jechuudha. Isa kanas kafaluudhaaf isa jalqabaa asumarratti bakkuma staarii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo egaa bakkuma star kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo staarii hamma jedhame san ni kafaltanii ergasii immoo salphamatti jechuudha. Dhaggeeffatan koo marsaa sadiin maayin isiniif godha jechuudha. Maayin isiniif godha marsaa sadiin speediidhaan jechuudha. Ergasii immoo isa san kileem gochuudhaan baafachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffatan koo egaa staarii akkuma masarratti argattan asirratti isiniif fida. Staarii hanga barbaadanii kafaluu dandeessanii staarii kudhan isin gaafata. So staarii bitachuu yoo barbaadan salphamatti bitachuu dandeessanii. Egaa staarii warroonni bitachuu barbaadan akkuma duratti isiniif ibse staarii bitachuu ni dandeessanii karaa itti bitatan isiniif ibsee jira. So inni lammaffaadha immoo super speed jedhama. Inni kunis inni jalqaba fast speed jedhama. Inni kun immoo super speed jedhama.
marsaa shaniidhaan speed isiniif godhu speed shaniidhaan baay'isuu shaniidhaan egaa salphamatti akka kileem isiniif godhu so marsaa shaniin akka isiniif speediidhaan isiniif wal sassaab gochuu dandeessanii isa kanas kan kaffaltan egaa akkuma duratti isiniif ibsaa ture inni duratti 50dha istaarii 50 inni kun istaarii 100dha jechuudha inni biraa immoo boost max level kan jedhamutu jira inni kun immoo isa kana yoo bitatan jechuudha isas istaarii 100dha kan baastan storage isaatii fi akkanumallee Trees level isa ni isiniif guddisa jechuudha isa kanas yoo bitatan jechuudha trees levelin guddate yookaan immoo storage levelin guddate jechuudha jechuun kanaan dura akkuma isiniif ibsaa ture egaa speediidhaan akka isiniif kileem isiniif godhu coin akka isiniif sassaabu gootanii ergasii isa san kileem gootanii baafachuu dandeessanii egaa wanti kun wanta haarawaa dhufeedha egaa istaarii hangana kaffaluudhaan salphamatti seed airdrop irratti qarshii gaarii yookaan immoo coin gaarii wal sassaabachuudhaan qarshii gaarii sassaabachuu dandeessanii ergasii immoo yeroo ni listi ta'uudhaaf deemete jechuudha dhaggeeffatan koo salphama gurgurachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan seed airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan wanta hundayyuu kanaan dura isin dhaqabee jira waan ta'eef irraa fayyadamaadha egaa asirratti wanti isiniif ibsuu barbaadu seed airdrop warroon hojjechaa jirtan egaa namootaaf invite gochuun dagatanaadha invitationin bakka baay'ee qaba jechuudha so kanaafiyyuu invite gochuudhaan irraa fayyadamaadha egaa seed airdropidhaan kan wal qabate viidiyoon kan koo kanarraa gabaabduudha egaa viidiyoowwan gaggabaaboo odeeffannoo gaggabaaboo karaa chaanaala kan koo telegiraamaatiin isiniin dhaqqabaa jira salphamatti deelii koompoo airdroppiiwwan adda addaa akkanumallee airdroppiiwwan adda addaa irratti wantoota adeemsifamaa jiran odeeffannoo gaggabaaboo ta'e karaa chaanaala kan koo telegiraamaatiin isiniin dhaqqabaa jira waan ta'eef egaa chaanala kan koo telegiraam argachuudhaaf immoo @sofumar media jettanii sarchii gootan salphamatti sofumar media nama 3,000 olidha kan horanne jechuudha so isarratti odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessan viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaataa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroon youtube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan like akkanumallee subscribe gochuun dagatinaadha biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa